Haay barattoota akkam jirtan nagaa keessanii. Har'a ammoo paartii kanaan kan nuti ilaallu 3.3 asiidii ilaallachaadha. Yeroo darbe keessatti waa'ee oksayidii ilaallee turre, har'a ammoo asiidii jalqabnechaadha. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana laayik godhuudhaan jalqaba. Akkasuma ammoo yoo isinitti tole VPN fayyadamuudhaan viidiyoo kana yoo ilaaltan baay'ee natti tola. Kanaaf hedduun keessan ammoo teelegiraam fayyadamaa jirtan, teelegiraam linkii isaa viidiyoo koomentii kan jala isiniif kaa'ee jira. Akkasuma ammoo diskiripshinii jala seentanii diskiripshinii jala argatu dandeettanii. Torbee kana ammoo kana booda gaafii torbeedhaan yoo danda'ame torbeedhaan gaafii badhaasaa isiniif qopheessee jira. Kanaaf hundi keessanuu irratti hirmaadhaa isiniin jedha. Kallattimaan gara viidiyoo keenyatti yoo deemnu, acid play key roles in our body, in our homes, and in the laboratory. We seem to like the sour taste of the acid. We add them to salad dressing and spices. Many foods, including citrus fruits and some vegetables, contain acids. Acidii inni jennu kun jireenya keenya kan guyyaa guyyaa keessatti gahee guddaa kan taphatudha. Laaboraatoorii keessatti, mana keessatti, akkasuma immoo qaama keenya keessatti argama jechaadha. Akkasuma uffata garaagaraa, nyaata garaagaraa, wantoota hedduu keessatti jechaadha kan nuti fayyadamnu asiidii isa jennuun kana. Kanaafuu wantoota bakka baay'eetti argamuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf nyaata yeroo jennu leemanii yoo fudhanne yookiin ammoo loomii yoo fudhanne achi keessatti asiidiin argamu ni jira. Qaama keenya keessatti haayidrookilooriik asiidii jennuun garaacha namaa keessatti kan argamu ni jira. Kanaafuu bakka hedduudha argatu dandeenya jechaadha asiidii isa jennuun kana. Acetic acid in vinegar, citric acid in lemon, and other citrus fruits are among the acids that we encounter every day. Kanaaf akkuma reefsiin jedha acetic acidiin fakkeenyaaf vinegarii keessatti isa nyaata irratti fayyadamnu kana jechaadha. Isa keessatti ni argama. Akkasuma immoo citric acidiin ammoo leemanii keessatti yookiin ammoo loomii keessatti ni argama. Akkasuma ammoo firuutiiwwan garaagaraa keessatti citrus fruit jennuun fakkeenyaaf citrus fruit kan jennuun keessatti maaltu argama? Citrusiin kun ni argama jechaadha. Acidiin citrus jedhama. Inni biraa ammoo haayidrookilooriik asiidii kan reefsiin jedhe garaacha namaa keessatti kan argamu isa kana jechaadha. Inni kun ammoo kan inni gargaarummaa inni digestion bullaa'insa nyaataatiif kan nu gargaarudha jechaadha. Phosphoric acid gives flavor to many carbonated beverages. Inni phosphoric acid inni jennuun kun ammoo beverageewwan garaagaraa keessatti yookiin ammoo dhugaatiiwwan garaagaraa keessatti kan flavorii kennuudhaaf yookiin ammoo dhandhama kennuudhaaf kan gargaarudha jechaadha. In Latin, the word acidus is used for sour. Acidus in jennuun kun Latin wordidha. Maal jechaadha inni kun sour jechaadha yookiin ammoo dhangaggaa isa jedhuudhaaf kan fayyadamnudha jechaadha. In the study of chemistry, the term acid has been used to name group of compounds which have sour taste. Kanaafuu acid in jennuun chemistry keessatti maa inni compoundiiwwan dhandhama dhangaggaa qabaniif kan fayyadamnudha jechaadha inni acid jennuun kun. Asiidii isa jedhu kana saayintistoota hedduutu ibsanii turani. Isaan kanneen keessaa ammoo yuunitii kana keessatti yookiin ammoo kutaa kana keessatti kan nuti ilaallu Arrhenius definition of acid jedha. Arrhenius nama jedhamuun kan ibsamedha. Isa malees Bronze lowering acidiif beezii yeroo ibsan jechaadha. Akkasuma ammoo inni biraa ammoo Lewis namni jedhamus waa'ee aciditii fi beezii kana ibsee jira jechaadha. Fakkeenyaaf Arrhenius inni jennuun kun kan maalidha? Yoo maal ta'e acid jedhama. The simplest definition of acid is suggested by Savante Arrhenius, a Swedish chemist. Arrhenius defined an acid as a substance that releases hydrogen ion or proton. Kanaaf Arrheniusiin kun maal jedhee ibse? Savante Arrhenius namni jedhamu kun lammii biyya Swidinii. Kanaaf inni kun maal jedhee ibse? Asiidiin jennuun kan maal godhuudha? Kan hydrogen ion yookiin ammoo H+ isa jennuun kana inni karaa biraatiin ammoo proton jedhamee waamama jechaadha. Protonii kan release godhanidha jedhee ibsa jechaadha. Yookiin ammoo hydronium ion
isa kana kan release godhanidha jechaadha. Hydronium ion kan yookiin ammoo H+ release yoo kan godhan taate isaan kun maal jedhamanii acid jedhamanii waamaman jedhee ibse jechaadha. Base ammoo inni kun yeroo ibsu maal jedhee ibse isaan sunniin ammoo warra OH release godhan jedhee ibse jechaadha. OH- isa jennu kana warra release godhan ammoo base jedhee haala saniin ibse jechaadha. Kanaafuu acidii fi base bifa kanaan ibse jechaadha. Inni arenas inni jennuun kun. Inni biraa ammoo bronze lower acid inni jedhamu ni jira. Lewis acid inni jedhamus ni jira jechaadha. Isaan ammoo haala kamiin acidii kana yookiin acidii fi base ibsanis jedhu haa ilaallu. Bronze lower namni jedhamu ammoo acidii maal jedhee ibse proton donor jedhee ibse jechaadha. Proton donor jedhee akkasuma ammoo base ammoo proton acceptor jedhee ibse jechaadha. Kana jechuun inni acidiin warra protonii kana H+ kana ofitti fudhatanidha jedhee ibse jechaadha. Acidiin kun ammoo maal jedhee release jedhee ibse jechaadha. Inni kun bronze lower namni jedhamu ammoo kitaaba kanarra hin jiru kutaa 12tti bal'inaan ni barattanii. Kanaaf warra protonii fudhatan maal jedhee ibse acidii jedhee ibse jechaadha. Warra protonii ammoo dhiifama warra protonii kennan maal jedhee ibse acid jedhee ibse jechaadha. Kana jechuun karaa biraatiin release kan godhan jechaadha. Arenasii kanaan wal fakkaataa jechaadha. Garuu garaagarummaan isaanii maal inni kun maal keessatti kan inni ibsa aqueous solution keessatti jechaadha. Aqueous solution keessatti kanaafuu inni kun limitation arenasii jechaadha. Arenas definition kun yookiin ammoo arenasiin kun acidii waa'ee base irratti limitation isaa hir'in isaa maa inni aqueous solution keessatti ibsu qofa kan ibsedha jechaadha. Karaa biraatiin fakkeenyaaf hydrogen chloride yoo jennu hydrogen chloride kana sun ta'e isaan biraattis ni jedhu kun fakkeenyaaf hydrogen of keessaa ni qaba rakkoo hin qabu garuu ani ilaalla example asii gaditti jiran keessa yoo argeessanitti mul'isa. Kanaaf kan hydrogen of keessaa hin qabne kunniin maal ta'u wanni jedhamu ammoo maa inni isaan lamaaniifuu maa inni limitationidha jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun aqueous solution keessatti hydrogen gadhiisanii jedhe. Fakkeenyaaf asidii ta'anii garuu kan hydrogen of keessaa hin qabne ni jiran. Isaan sunniinuu waan jedhamu lamaaniifuu arenasii fi bronze loweriidhaafis limitationidha jechaadha. Limitation bronze loweriidhaaf H+ yoon qabaatin acidii ta'anii H yoon qabaatin isa jedhudha. Inni kunis sanumaa jechaadha. Inni biraa immoo kanaatiif maa inni aqueous solution keessatti qofaa jechaadha kan inni ibsu. Kanaafuu lamaanuu limitation qaban jechaadha. Karaa biraatiin garuu tokkuma definition isaanii fakkeenyaaf inni kun release hydrogen yookiin ammoo H+ yookiin ammoo protonii kana release godhan jedhe. Bronze lower ammoo proton donor jedhe. Karaa biraatiin ammoo kanuma kennu jechaadha. Kennu jechaan ammoo release godhuudha. Kanaaf wal fakkaata jechaadha. Base ammoo proton acceptor jedhe. Kanaaf kun ammoo OH warra release godhan jedhe ibsa jechaadha. Inni biraa ammoo Lewis definition. Lewis definition maal jedhe? Acidiin warra electronii accept godhanidha. Acid warri jennuun warra electronii accept godhanidha. Base warri jennuun ammoo warra electronii donate godhan jedhe ibsa jechaadha. Fakkeenyaaf BF3 isa jennuunii fi NH3 yoo ilaalle NH3 ammooniyaa isa jennuun kana jechaadha. Isaan lamaan kanneen yoo ilaalle an fakkeenyaaf isa kanaaf structure isaa yoo kan kaafnu taate structure isaa akkam ta'a seetan structure isaa BF3 dhaa fi NH3 dhaa jechaadha. Inni kun sadii qaba garee sadaffaadha waan ta'eef inni kun ammoo torbaffaadha. Sadii waan ta'eef sadii yeroo baay'isu meeqa ta'a? 21 ta'a jechaadha. Walitti yeroo idaanu lamaan kanneen 24 ta'a jechaadha. Kanaafuu elektiroonii 24tu jira jechaadha waliigala. Isa kana keessa ammoo naayitiroojiin garee shanaffaadha. Haayidroojiin ammoo garee tokkoffaadha. Sadii yeroo baay'isu tokko baay'isu sadii ta'a. San booda yeroo idaanu 8 ta'a jechaadha. Karaa biraatiin amma isa kanaaf istiraakcharii yoo kaafnu lamaan isaaniitiifuu inni kun walakkaarra ta'a. San booda filooriiniin tokko as jira, filooriiniin tokko as jira, akkasuma filooriiniin tokko as jira jechaadha. Inni biraa immoo akkuma yaadattan isa kanaaf meeqa ta'uu qaba? Hundi isaatu 8 ta'uu qaba jechaadha. Inni kun ammoo 2 waan ta'eef kanaaf meeqa kennaaf? Takka 2 3 4 5 6 elektiroonii 6 kennaaf jechaadha. Kunniin lamaaniif waan lakkaa'amuuf 7 8 jechaadha. As 2 jira waan ta'eef boondii tokko keessa elektiroonii 2 waan jiraniif jechaadha. Isa kanaafis meeqa kennaaf? 6 kennaaf. 4
5 6. Kanaafis meeqa kenne 6 kenne takka 2 3 4 5 6. Sanboota amma kun 6 qaba kunis 6 qaba kunis 6 qaba walii gala 6 baay'ee 3 18 ta'ee jira jechaadha. Sanboota ammoo boondiin tokko meeqa isin jedhe 2 of keessaa qaba kunis 2 of keessaa qaba kunis 2 of keessaa qaba. Kanaafuu boondiin 3 meeqa qaba 6 qaba jechaadha. Irratti idaana 6. Sanboota isaan kana yeroo wal idaanu 4 24 ta'a jechaadha. 24 xumurannee jira. Asitti yeroo dhufnu garuu haayidroojiin tokko yoo as kenne haayidroojiin tokko yoo as kenne haayidroojiin tokko yoo as kenne inni kun maaliif jaakenneef seetan asitti maaliif jaakenneef 8 waan guutuu qabuuf jechaadha. Okteeturuulii guutuudhaaf meeqa tafaaf 8 guutuu qabu waan ta'eef okteeturuulii kan jennuun elementiin tokko sheeliin isaa kan xumuraa yoo elementii 8 ofirraa qabaatedha jechaadha. Kanaaf 8 qabaatu qabaachaadha hundi isaatu. Kanaaf ammoo inni kun meeqa takka 2 3 jechaan 6 jechaadha. Sanboota meeqa tafa 2 tafa 2 san eessa kenna kanaaf kennaa jechaadha. Maaliif haayidroojiin hiiliyeemiidhaan wal qixa ta'a. Hiiliyeemiin garee 8ffaadha. Akkasuma elementii 2 waan qabuuf kanaafuu haayidroojiin 8 guutuu hin danda'u jechaadha. Haayidroojiinii fi isaan biraatis ni jiru. Haayidroojiinii fakkeenyaaf 2 guuttata jechaadha. Kanaafuu 8 guutee jira jechaadha. Kanaaf amma inni kun maal godha? Isa kana wajjin boondii kanaafi kan amma boondii yoo uumu taate yoo nyaachifne inni kun elektiroonii lamaan tana maal godha? Kanaaf kennee waliin sheer godhatanii jechaadha. Waliin sheer godhatan. Kanaafuu lamaan as jirtuun maal gooti? Boondii uumte jechaadha. Haala kanaan boondii uumte. Kanaafuu amma kamtu kenne elementiin kun maal godhaa jira? Elektiroonii dooneetu godhaa jira jechaadha. Kennaa jira. Kanaafuu kan elektiroonii kennan maal jenne? Beezii jenne. Kanaafuu NH3 jennu kun beezii ta'a jechaadha. Inni kun maal godhaa jira? Elektiroonii kanarraa fudhataa jira. Elektiroonii kanarraa fudhataa jira jechaadha. NH3 kanarraa fudhataa jira. Kanaafuu elektiroonii yeroo fudhatu kana inni kun maal jedhama? Asiidii jedhama jedhee kan ibse. Inni kun maa inni Luwiis nama jedhamudha jechaadha. Kanaafuu isa kana kutaa 12tti bal'inaan barattanii general knowledgeedhaaf akka isin fayyaduu fi kanaafuu haala saniin qabattanii jechaadha. Qormaata irratti yoo isin dhufe akka hin rakkanneef jechaadha. Barsiisonni tokko tokko general godhanii waan baasaniif yeroo garii kanaafuu haala kanaan hubatuu qabdan jechaadha. Isaan sadan kanniin adda baasa hubadhaa. Kanaaf isa kana fakkaata jechaadha. Kanaaf RNS definition of acid in jennu maa inni acid kan jennu prootoonii release yoo godheedha jechaadha. Aqueous solution keessatti ta'uu isaa garuu hubatuu qabdan jechaadha. Aqueous solution in jennuun kun maa inni bishaan yookiin ammoo liquidii wayii keessatti jechaadha. Liquidii keessatti malee liquidiin alatti ta'uu hin qabu jechaadha. Aqueous solution in jennuun kun in general the ionization of acid takes place as follows. Ionize yeroo ta'u asiidiin yeroo ionization jecha maa inni gara ayanootatti kan jechaan pilaasii fi gara neegatiivitti jecha ayanoota jechaan maa inni kun amma kaateenii fi aaniyeenitti yeroo jijjiiramu jechaadha. Kanaaf inni kun fakkeenyaaf asiidii yoo jennee kan fudhannu taate inni kun maal godha? H tana riiliis godha akkasuma immoo A maayinasii ta'a jechaadha. Inni kun amma maa inni poozitiivaa jechaadha. Kaateen isa jennuun aaniyeen inni jennuun garuu neegatiiv kan ofirraa qabu kanaa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jijjiirama jechaadha. Yookiin ammoo isa kana yoo fudhanne fakkeenyaaf bishaan keessatti ta'uu danda'a. Inni kun garuu bishaan keessatti himte jechaadha. Inni kun bishaan wajjii yoo ta'e inni kun aqueous solution keessatti inni kun bishaan wajjii yoo kan ta'u taate maal godha? H'n tun asii dhuftee maal gooti? Watarii kan dabalamte jechaadha. Watarii keessa ammoo haayidroojiinii meeqa jira? 2 jira. Kanaafuu amma yeroo itti dabalamtu maal taati? 3 taati jechaadha haayidroojiniin. Pilaasiin kun ammoo maal mul'ifti? Haayidroojiniin tun dhufti asirratti dabalamuu mul'ifti jechaadha. Sanboota A maayinasii ta'a jechaadha. Kanaaf haala kanaan ibsinaa jechaadha. Kanaafuu ionization jennee ibsinaa jechaadha. Isa kana kaateenii fi aaniyeenitti yeroo jijjiiramu jechaadha. Example 3.5 example 3.5 maal jedha? Hydrogen chloride kan fakkeenyaaf ionize yeroo goonu H'n kophatti pilaasii taatee H pilaasii taatii chlorine ammoo Cl maayinasii taatee jechaadha. H pilaasiin fakkeenyaaf inni kun akka sibiilaatti fudhanna. Isa kan ammoo akkuma beektan inni kun garee tokkoffaa keessatti argama. Yeroo garii akka sibiilaatti pilaasii qabaatu danda'a. Yeroo garii ammoo neegatiiv qabaatu danda'a jechuudha. Garuu baay'inaan H pilaasiidha baay'inaan. Kanaafuu warri sibiilaalaa ammoo maayinasii ta'anii jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jechaadha. Yookiin watarii hojii yoo ta'e watarii wajjii yoo ta'e hydrogen chloride plus water jennaani hydrogen oxide. Kanaaf hydrogen takka dhufti asirra galtee jechaadha. Kanaafuu
H2 kan ture 3 ta'a. San booda oksijiinii jirti asirra pilaasii goonaa jechaadha. Haayidroojiniin asitti dabalamuu mul'iste jechaadha. Pilaasiin jentuun san booda pilaas Cl maayinasiin ture ammoo maal mul'ifti? Haayidroojinii gadhiisuu isaa kan mul'iftudha jechaadha. Inni biraa immoo sulfuric acid yoo ilaalle isa kanas amma maal goona inni kun H2H taate maaliif inni kun asitti haayidroojinii lama waan taateef haayidroojinii lama ta'uu isaa mul'isuudhaaf 2H jennaan jechaadha. San booda isiin tun maayinasi 2 maaliif taate haayidroojinii lama riiliis godhuu isii mul'isuudhaaf jechaadha. Isa kana watarii wajjin yeroo hojjennu garuu amma inni kun H3 plus goonaa jechaadha. San booda baalaansii yeroo goonu lama sitti daballa. Inni kun ammas lama gadhiisuu isaa mul'isaa jechaadha. According to this definition, for a substance to be an arenous, it should contain ionizable hydrogen. Arenous acid keessatti arenous acid jedhamuudhaaf substance wayii maal qabaatu qaba? Ionizable hydrogen qabaatu qaba jechaadha. Hydrogen ionize ta'uu danda'u of keessaa qabaatu danda'a jechaadha. Kanaafuu inni kun limitation isaati jechaadha. Hydrogen acidiin hundi hydrogen of keessaa hin qaban. Kana jechaan acidii ta'ee kan hydrogen of keessaa hin qabne waan jiruuf jechaadha. Some examples of arenous acids are fakkeenyaaf inni kun nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, bromic acid, hydrogen iodide, hydrogen fluoride jennuun kun maayini hydrogen of keessaa qaban hundi isaaniitu kanaafuu arenous acididha jechaadha. Also the arenous concept has limited scope yet it lead to the development of more general theories of acid-base behavior. Broader acid-base definition will detail in grade 12. Akkuma reefsiin jedhe kutaa 12 keessatti jechaadha kan bal'inaan ilaaltan isa kana. Inni itti aanu immoo classification of acid. Acidii haala kamiin classify godhuu dandeenya? Haala kamiin qoqqooduu dandeenya? Inni tokkoffaan acidii kan qooduu dandeenyu classification of acid based on the number of ionizable hydrogen. Inni tokkoffaan maal godhuudha? Ionizable hydrogen ionize ta'uu danda'u kan inni of keessaa qabu irratti hundaa'uudhaan classify goonaa jechaadha. Acids are classified as monoprotic, diprotic and polyprotic depending upon the number of replaceable hydrogen ion or hydronium ion per molecule of acid. Hydrogen ionizable ta'uu danda'u tokko of keessaa qabaate monoprotic jennaan. Diprotic kan jennu lama of keessaa qabaate. Fakkeenyaaf inni kun ammoo hydrogen lamatu ionize ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Diprotic jennaan jechuudha. Isa kana yoo ilaalle garuu isa kana qofatu ionize ta'a jechuudha. Kanaaf kunniin ionize hin ta'an kanas keessa jiran kunniin isa kana qofa. Kanaafuu monoprotic jennaan jechuudha. Yoo lama ol ta'e garuu maal jennaan? Polyprotic jennee haala kana waamna jechuudha. An acid that contain only one ionizable hydrogen per molecule is called monoprotic jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf isaan lamaan kunniin amma maal of keessaa qaban? Hydrogen tokko of keessaa qabanii jechuudha. Kanaaf isaan kunniin maal jedhamani? Monoprotic jennee waamna jechuudha. Inni itti aanu immoo polyprotic acids are those acids containing more than one ionizable or replaceable. Kan replace godhuu danda'u yookiin ammoo hydrogen san elementii biraatiin replace godhuu jechaadha bakka buusuu yookiin ammoo hydrogen gadhiisuu kan danda'u jechaadha. Kanaafuu tokko ol yoo ta'e maal jennaan? Polyprotic jennaan jechaadha. Yoo lama ta'e garuu diprotic jennees waamuu dandeenya jechaadha. Hydrogen in aqueous solution. Inni kun garuu aqueous solution keessattidha. Polyprotic acids which contain two ionizable hydrogen such as fakkeenyaaf lama yoo qabaatan jechaadha hydrogen ionize ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf sulfuric acid lama qabsiisni jedha. Kanaafuu diprotic acid jennee waamna jechaadha. Inni kunis lama qaba, kunis lama qaba. Alcohol diprotic acids. Those containing 3 ionizable hydrogen atoms. Fakkeenyaaf inni kun 3 qaba, hydrogen 3. Alcohol triprotic acid jedhaman jechaadha sadii yoo ta'an. The dissociation of polyprotic acids in aqueous solution is shown in the following chemical equation jedha. Dissociation isaa yoo ilaalle fakkeenyaaf isa kanaaf hydrogen lama gadhiisuu qaba jechaadha inni kun. Kanaafuu 2H plus jennee haala sanii waamna jechaadha. Lamaan asii maal isin jedhe? Lamaan tun maal mul'ifti? Hydrogen lama riiliis ta'uu isaati jechaadha. Inni kunis akkasuma kuni garuu 3 ta'uu qaba jechaadha. Kunis 3 asitti 3 tun maal mul'isi? Hydrogen 3 riiliis ta'uu isaa kan mul'isudha jechaadha. Inni biraa fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan amooniyaa fi
phosphoric acid jedha isaan kan inni kennee jira hydrogen sadii qabanii jedha lamaan isaaniitu but ammonia doesn't have behave as triprotic acid it is a base jedha maaliif base ta'e inni kun hydrogen sadii qaba garuu base dha jedha akkuma reefs ni jedhe inni kun maal isin jedhe jira according to Lewis nama jedhamutu jira isin jedhe jira scientistiin sun maal jedhe ibsi elementiiwwan elektiroonii compoundiin elektiroonii dooneetu godhuu danda'u maal jedhama isin jedhe beezii jedhama jechaadha kanaafuu dooneetu inni kun fakkeenyaaf akkuma reef ilaalle NH3 inni jennuun kun NH3 inni jennuun kun inni kun elektiroonii lama kana kan biraa wajjin sheer godhuudhaan kan biraatti kennuudhaaf kennee akkasuma waliin sheer godhatanii boondii uumuudhaaf yeroo san maal jennaan uumuuf isanii maal jennaani beez jennee waamna jechaadha kanaafuu bifsanii ibsuu dandeettanii karaa biraatiinis ibsuu dandeettanii jechaadha karaawwan baay'eedhaan ibsuu dandeettanii isa kana inni biraa immoo kilaasifikeeshinii asiidii kana irratti lammaffaa inni nuti ilaallu classification in lammaffaan kun based on the number of elements they contain number of elements isaan of keessaa qaban irratti hundaa'uudhaan acid can be classified depending on the number of their constituent elements as binary and tertiary elementii lama of keessaa qabaatan binary jennaan jechaadha binary jechaan lama tertiary ammoo elementii sadii of keessaa qabaatan jechaadha binary acids in jennuun only two different two qabu garuu elementiin kun the two elements are hydrogen fi non-metallic ta'uu qaba jechaadha. Inni tokko hydrogen dirqama jiraatu qabaadha. Inni lammaffaan ammoo meetaaliin jiraatu qaba jechaadha. Kanaafuu binary inni jennu isa kana tertiary inni jennu ammoo sadii ta'uu qaba jechaadha. Examples of binary isaan jennuun fakkeenyaaf inni kun hydrogen fi chlorine dha. Inni kun akkuma argitan hydrogen fi chlorine ammoo non metallic dha jechaadha. Kanaafuu elementii lama qofa hydrogen fi bromine yoo ilaalle akkasuma hydrogen fluoride hydrogen iodide inni kunis elementii lama jechaadha. Inni kunis fakkeenyaaf hydrogen fi sulfurii qofa jechaadha. Kanachaan hydrogeniin lama waan ta'eef sulfurii wajjin sadii jettanii kan lakkoofne gosa kan nuti ilaalaa jirru type of elementii dha malee baay'inni isaatii miti jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf elementii lama yeroo jennu hydrogen fi sulfurii dha jechaadha. Tertiary acid also called oxy acids. Tertiary warri jennuun ammoo karaa biraatiin oxy acids jennee waamna jechaadha. Are acids composed of three different elements. Inni kun ammoo different elementii sadii irraa ta'uu qaba jechaadha. The three elements usually hydrogen, oxygen fi non-metallic dha jechaadha. Hydrogen ammas ni jiraasis oxygen akkasuma non metallic dha jechaadha. Kanaafuu sadii yeroo ta'u oxygen of keessatti dabalataa jechaadha. Example yoo ilaalle fakkeenyaaf inni kun hydrogen ni jira, sulfur ni jira, akkasuma oxygen ni jira jechaadha. Kanaafuu elementii meeqa of keessaa qaba? Elementii sadii jechaadha. Hydrogen inni kun ammoo carbon fi oxygen dha. Akkasuma inni kunis sadii jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ilaaluu dandeettan jechaadha. Inni biraa ammoo acids have the following property isaa yoo ilaallu ammoo general property of acid general property of acid in tokkoffaan acids have a sour taste acid warri jennuun kun maal of dhandhama akkamii qabanii dhandhama dhangaggaa of keessaa qaban jechaadha. Akkuma duraan irraa kaaftanii beektan dhandhamni isaanii dhangaggaadha jechaadha. Inni biraa ammoo acids change the color of certain acid base indicator. Inni biraa ammoo asiidiin kunni kalariiwwan indikeetaroota jijjiiruu danda'a. Indikeetar inni jennuun kun inni warra asiidii solutionii wayii nuuf kenname solutioniin sun asiidiidha ammoo beeziidha isa jedhu akka adda baafnuuf nu gargaaranidha jechaadha. Isaan kanneen keessaa high school irratti kan nuti barannu fakkeenyaaf indicators available in high school laboratory high school keessatti warri argaman fakkeenyaaf litmus inni jira. Litmus inni jennuun kun kalarii garam jijjiira jennee yookaan ilaalu taate litmusiin kalarii asiidii gara reeditti jira jechaadha. Solutionii wayii nuuf kenname solutioniin sun litmusii kana fayyadamne gara reeditti gara diimaatti yookaan jijjiiramu taate asiidii ta'a jechaadha. Gara biluutti yookiin ammoo gara cuquliisatti yookaan jijjiiramu taate maal jennaani
base jennaanii jechaadha. Inni biraa immoo phenolphthalein. Phenolphthalein inni jennuun ammoo phenolphthalein ammoo gara jijjiira kan colorlessity jira jechaadha. Asidii yoo ta'e fakkeenyaaf solushiniin sun asidii yoo ta'e gara colorlessity jijjiirama. Base yoo ta'e ammoo gara pinkiitti jijjiirama jechaadha. Inni biraa immoo methyl orange or methyl red isa jennuunidha. Inni kun ammoo methyl orange inni jennuun kun ammoo gara miti jijjiira. Red asidii yoo ta'e gara orangeetti jijjiira. Base yoo ta'e garuu gara yellowtti jijjiira jechaadha. Isaan kanneen seeraan qabatu qabdan yeroo baay'ee qormaata irratti ni dhufa. Inni biraa immoo universal indicator. Universal indicator inni jennuun kunniin ammoo asidiidhaaf kalariiwwan hedduutu jira jechaadha. Gara reedii, oranjii fi yeellootti yoo jijjiirame asidiidha jechaadha solushiniin sun. Gara biluu, indiigoo fi viyooletitti yoo jijjiirame immoo beeziidha jechaadha. Gara giriinitti yoo jijjiirame garuu niwutiraaliidha jechaadha. Lamaanuu of keessaa hin qabaatu jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen seeraan qabatu qabdan jechaadha. Kalariiwwan amma isinitti hime kanneen. Note that neutral dyes like red extract of cabbage leaves, petals of some colored flowers and turmeric also act as indicators to test the presence of acid or base. Isaan kunniinis kalariiwwan jijjiiruudhaan asidiin ammoo beeziidha isa jedhu kan nuuf ibsanidha jechaadha. Inni biraa immoo inni sadaffaan acids react with active metals to yield hydrogen gas. Asidiiwwan kunniin ammoo active metaalii wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kennanii hydrogen gaasii nuuf kennanii jechaadha. Acid react explosively with metals like sodium, potassium, calcium. Isaan kanneen wajjin explosively jechaan maa inni bifa haala hamaa ta'een kan jechaan haala ulfaataa ta'een jechaadha kan isaan ittiin wal nyaatuu danda'an. Explosive inni jennuun kun maa inni fakkeenyaaf explosive jechaan kun bifa dhukaa ta'een isa jennuunidha jechaadha. Kanaafuu bifa isaan kunniin baay'ee hardiidha jechaadha yeroo asidii wajjin wal nyaatan. The reaction is very dangerous and shouldn't be performed jedha. Kanaafuu inni kun baay'ee dangerousidha, baay'ee ulfaataadha, baay'ee sodaachisaadha waan ta'eef perform godhuu hin qabnu jechaadha. Isa kana shaakaluu hin qabnu jechaadha. However, dilute acids, dilute warri jennaan kun kan bishaan itti baay'atan jechaadha. Asidii bishaan itti baay'ateen dilute jennee waamna jechaadha. Concentrate yoo jenne garuu kan bishaan muraasa of keessaa qabudha jechaadha. Fakkeenyaaf hydrogen chloride, sulfuric acid react moderately with reactive metals like magnesium, zinc, iron fi aluminium wajjin. Isaan kun ammoo moderate bifa ta'een wal nyaatan jechaadha. To form their respective salt with the evolution of hydrogen gas. Kanaafuu isaan nuuf kennan maa inni saltii fi ashaboo fi maal nuuf kennanii hydrogen gaasii nuuf kennanii jechaadha. Fakkeenyaaf isa kan yoo ilaalle sulfuric acid yoo ilaalle zinkii wajjin wal nyaatuudhaan zink sulfate plus maal nuuf kenne hydrogen nuuf kenne jechaadha. Kanaafuu hydrogen nuuf kenne jechaadha dhuma irratti. Inni kun ammoo maal jedhama? Ashaboodha jechaadha. Inni kunis ashaboodha, kun ammoo hydrogenidha jechaadha. Kanaafuu hydrogen chloride aluminium wajjin wal nyaachisuudhaan bifa kanaan hydrogen argachuu dandeenya jechaadha. Inni biraa ammoo concentrated nitric acid and hot concentrated sulfuric acid react with copper producing nitrogen dioxide, sulfur dioxide gases respectively. Isaan kunniin ammoo concentrated nitric acid fi hot concentrated sulfuric acid isaan jennuun concentrated kan jennuun maa inni isin jedhe jira kan hydrogen kan bishaan ittiin baay'atiin jechaadha. Asidii bishaan muraasa of keessaa qabuun concentrated jennee waamna jechaadha. Isaan kunniin lamaan kopparii wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kennanii? Inni jalqaba nitric acidiin kun kopparii wajjin wal nyaatuudhaan nitrogen dioxide nuuf kennaa jechaadha. Inni biraa immoo sulfuric acidiin kun kopparii wajjin wal nyaatuudhaan sulfur dioxide nuuf kennaa jechaadha. Instead of hydrogen bakka hydrogen isaan kun nama hydrogen nuuf kennan xumura irratti kunniin ammoo nitrogen dioxide fi sulfur dioxide nuuf kennanii jechaadha. This is because concentrated nitric acid and the hot concentrated sulfuric acid are oxidizing agent jechaadha. Isaan kunniin oxidizing agent waan ta'aniif jechaadha. The reaction of these acids with copper are given by the following equation. Fakkeenyaaf kopparii fi nitric acid wal nyaatanii copper nitrate plus nitrogen dioxide fi watarii nuuf kennan. Kanaafuu nitrogen dioxide asitti argannee jirra jechaadha. Inni kun maa inni saltiidha jechaadha. Inni kun saltiidha, kunis saltiidha.
kun ammoo maal nuuf kenna sulfur dioxide fi waterii akkasumas saltii nuuf kenna jechaadha. Inni biraa immoo acids react with carbonates in the hydrogen carbonates to form salt, water and the carbon dioxide gas. Acidiin carbonate wajjin wal nyaatuudhaan inda hydrogen carbonate wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kenna saltii, waterii fi carbon dioxide nuuf kenna jechaadha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle acid plus hydrogen carbonate maal nuuf kenna saltii nuuf kenna akkasuma waterii nuuf kenna akkasuma carbon dioxide nuuf kenna jechaadha. Akkasuma acidiin carbonate wajjin wal nyaatuudhaan salt, waterii fi carbon dioxide nuuf kenna jechaadha. Fakkeenyaaf isaan kun lama maayini acidiidha. Sanboota inni kun ammoo maayini hydrogen carbonate inni jennuun isa kana hydrogen kan of keessaa qabu kana jechaadha. Inni kun ammoo carbonate jennee waamna jechaadha. Kanaafuu maal nuuf kennan saltii bakka lameetu saltiidha akkasuma waterii dhumarratti ammoo carbon dioxide nuuf kennan jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen seeraan qabatu qabdan isaan kunniin qormaata irratti dhufuu danda'an jechaadha. Wantoota akkanaa kanneen seeraan shamaddabdanii qabatu qabdan jechaadha. Inni biraa concentrated acids react with sulfides to form salt with the liberation of sulfur dioxide. Sulfur dioxide kana liberate godha. Liberate jechaan release godhu jechaadha. Kana jechaan concentrated acid maal isin jedhu concentrated acid akkan dagan concentrated yeroo jennu bishaan muraasa kan of keessaa qabudha. Dilute kan jennu garuu bishaan baay'ee kan of keessaa qabudha jechaadha. Inni kun sulfite wajjin wal nyaatuudhaan saltii nuuf kenna akkasuma immoo kan biraa kan inni release nuuf godhu maayini sulfur dioxide nuuf kenna jechaadha. Fakkeenyaaf sulfite plus acid sulfur dioxide saltii fi waterii nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu sulfur dioxide nuuf kenna jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalle kanneen lama yoo fudhanne maal wajjin wal nyaatan acidiin kunniin sulfite warra jennu isaa lamaan kanneen jechaadha. Kunniin lamaan sulfite jennaan jechaadha. Kanneen lama wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kennan sulfur dioxide nuuf kennani akkasuma immoo saltii nuuf kennani waterii nuuf kennani jechaadha. Inni biraa ni shanaffaan acids react with bases oxides in the hydroxide of metals in the ammonium hydroxide beezota kanneen wajjin wal nyaatuudhaan jechaadha. To form salt in the water maal nuuf kenna ashaboo fi bishaan nuuf kenna jechaadha. The reaction of acid with base oxide or base to form salt in the water is called neutralization reaction. Isa kana seeraan qabadha. Acidii fi beezii wal nyaachifne yookiin ammoo basic oxide wal nyaachifne maal arganna saltii fi waterii arganna jechaadha. Inni kun processing kun maal jedhama neutralization jedhama jechaadha. Neutralization yeroo baay'ee qormaata irratti deddeebitee dhufti seentun neutralization reaction jedhama jechaadha. Kanaafuu processing kana maal jennaan acidii fi beezii wal nyaachifne yookiin ammoo basic oxide yookiin ammoo hydrogen oxide metaalidha wal nyaachifne saltii fi waterii processing ittiin argannu kun neutralization jedhama jechaadha. Reaction of acid with basic oxide inni kun amma maal jedhama reaction kun processing isa neutralization reaction jenna. Maaliif neutralization reaction jenna? Neutralization neutral jechaan maa inni acidis basis kan hin ta'in jechaadha. Acidis basis kan hin ta'in lamaanuu kan hin ta'in neutraalii kan ta'e waan ta'eef kanaafuu neutralize godhudha jechaadha. Inni kun gara neutralizationii jira jechaadha. Gara neutrality jira. Kana jechaan maa inni fakkeenyaaf inni kun acididha. Inni kun ammoo basic oxide dha. Basic oxide. Kanaafuu maal arganne ashaboo fi bishaan arganne jechaadha. Ashaboo fi bishaan arganne. Kanaafuu inni kun neutralization process jedhama. Inni kun acididha. Inni kun basic oxide dha. Kanaafuu asittis kan arganne maal ashaboo fi wateriidha jechaadha. Kanaafuu processing kun maal jedhama neutralization jennee waamna jechaadha. Inni biraa immoo reaction of acid with hydroxides of metals. Acidii hydroxideota wajjinis yoo wal nyaata hydroxides of metal wajjinis yoo ta'e maal jennee jirra. Inni kunis neutralization reaction jennaa jechaadha. Fakkeenyaaf acidiin isaan kun lamaan acidiidha. Inni biraa immoo hydroxide kan jennu maa inni OH jechaadha. Hydroxide jechaan karaa biraatiin
hydroxides of metal jechaan kanaafuu maa inni meetaalii fi hydroxide kan of keessaa qabu. Karaa biraatiin beezii jechaadha inni kun. Beeziin OH of keessaa qaba akkasuma immoo kan inni irraa uumamu immoo meetaaliidha jechaadha. Kanaafuu sodium hydroxide fi potassium hydroxide isaan jennuun kunniin beeziidha jechaadha. Kanaafuu karaa biraatiin acid plus base jechaa jirra jechaadha. Inni kun ashaboo fi watariin of kenna. Kanaafuu inni kunis maal jedhama? Neutralization reaction jedhamee waamama jechaadha. Inni jaaffaan ammoo aqueous solution of acid are electrolytes. Meaning that they conduct electrical current. Aqueous solution ammoo aqueous kan jennuun kun maa inni akka bishaanii gara bishaaniitti yookaan dhiyaatu ta'edha jechuudha. Aqueous jennuun kun karaa biraatiin liquid jechaadha. Inni kun maa inni asiidiin liquid ta'an yookiin ammoo aqueous ta'an maal godhanii electrolyteidha jechuudha. Isaan kun electrolysisidha jechuudha. Kana jechuun maa inni current electrically maal godhanii conduct godhanii daddabarsan jechuudha. Daddabarsoo ifaate jechuudha isaan kunniin. Some acids are strong electrolytes because they ionize completely in water. Strong electrolyte kan jedhaman asiidiiwwan muraasni isaanii maaliifi completely ionize waan ta'aniif guutumaan guututti gara ionizetti waan jijjiiramaniif kan jechaan gara kaateenii fi aaniyeenitti waan jijjiiramaniif jechaadha. Pilaasii fi gara negatiivitti waan jijjiiramaniif jechaadha. Gara aayinotaatti waan jijjiiramaniif kanaafuu isaan suni strong electrolyte jennee waamna jechaadha. Yielding a great number of ions. Kuma asin jedhe great number of ions aayinota baay'ee hedduu ta'an kan nuuf kennanidha jechaadha. Other acids are weak electrolytes. Asiidiiwwan biraa immoo weak electrolytes maaliif that exists primarily in non-ionized form when they dissolve in water. Bishaan keessatti yeroo bulbulaman non-ionized dha jechaadha isaan kunniin. Kanaafuu isaan kanneen maal jennaan weak jennee waamna jechaadha. Muraasa isaanii qofatu ionized ta'a jechaadha. Guutumaan guututti completely ionized waan hin taaneef weak jennee waamna jechaadha. Inni biraa immoo inni biraa example kan yoo ilaalle a solution of hydrochloric acid isa kana jechaadha. Kan garaacha namaa keessatti argamu kana jechaadha. Maaliif fayyada jennee jirra? Digestioniidhaaf bullaa'insa nyaataatiif gargaara jennee jirra. Conduct electricity as it contains replaceable hydrogen. Inni kun electricity conduct godhaa jechaadha ni daddabarsa. Maaliif inni kun replaceable hydrogen waan qabuuf jechaadha. Which is furnished in solution as H plus ion and carries the current. Kanaafuu H plus waan qabuuf ion isa proton jennuun kana waan qabuuf currentii daddabarsuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf hydrogen chloride yoo fudhanne H plus nuuf kennee jira akkasuma Cl minus nuuf kennee jira. Inni kun maa inni strong electrolyte dha jechaadha. Kanaafuu guutumaan guututti strong acid waan ta'eef inni kun maa inni complete ionized ta'a jechaadha. Completely ionized ta'a. Kanaafuu inni kun maal jennee waamna? Strong electrolyte jennee waamna jechaadha. Hydrogen chloride is a strong electrolyte because it gives large amount of ions in aqueous solutions. Kanaafuu large amount of ion waan nuuf kennuuf jechaadha. Inni kun strong electrolyte jennee waan waamnuuf. A strong electrolyte give bright light. Strong electrolyte warra ta'an ammoo bright light nuuf kennan jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne gives few ions. Inni kun weak acid dha by the way. Weak acid kutaa 12tti bal'inaan ni barattan isa kanneen. Kanaafuu amma wanni isin qabatu qabdan isaanuma kanneen warra asirra jiru kanneen seeraan qabatu qabdan kutaa 12tti garuu bal'inaan ni barattan jechaadha. Yuunitii waan keessatti gives few ions in aqueous solutions. Kanaafuu weak jedhama jechaadha kun. Hence it is weak electrolyte. Weak electrolytes give dim light. Asitti isa kan lamaan seeraan qabadha. Strong maal jennee jirra? Bright light nuuf kennan jechaadha. Bright light seeraan if wayii nuuf kennan. Weak electrolyte kunniin ammoo ifa akkamii nuuf kennanii dukkanaa kan baay'een ifne wayii nuuf kennan jechaadha. Kanaafuu garaagarummaa isaanii isa kana seeraan qabatu qabdan jechaadha. Kanaaf akka isinitti hin baay'anneef
viidiyoon akka hin dheeranneef har'aaf asirratti dhaabna. Viidiyoo itti aanuun ammoo asiidii waan baay'ee bal'aa ta'eef paartii lamatti qoodnee ilaaluun kan dirqama waan ta'eef, kanaafuu paartii itti aanu keessatti kaalkuleeshiniiwwan garaagaraas waan jiraniif kanaafuu paartii lamatti qoodnee ilaalla jechaadha. Kanaafuu paartiin jalqaba haala kanaan xumurree jirra. Yoo isin tole hundi keessanuu viidiyoo kana laayik godhaa. Hundi keessanuu sheer akkasuma immoo hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan viidiyoo kana vaayiraal na baasaa. Anas mooraalii naaf kenna. Koomentiiwwan wantoota isin dhaga'ame viidiyoon kun haala kamiin itti fufuu qaba, haala kana itti fufumoo wanti dabaluu jiramoo wanti hir'isu jira isa jedhus koomentii jala naaf keessanii viidiyoon keenya har'aa isa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.